Hayyana shamaa akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota OTS Elsay channel kunoo arras wanta sirriitti isin fayyada jedhee yaada isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan arra wanti isiniif qabadhee dhiyaadhes immoo akkaataa haala salphaa ta'eetiin iccitii bilbila keessan irra jiru akkaataa itti dhoksachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun koosi fakkeenyaa fi suuraas haa ta'u viidiyoos haa ta'u wanta kamiin iyyuu wanta bilbila keessan irraa qabdanii akka namoonni biraa isin jalaa hin argine yookiin isin jalaa hin ilaalle barbaadu yoo ta'e haala salphaa ta'eetiin akkaataa itti dhoksachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Maarreegaa kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan hin kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Guyyaa har'aaf gara chaanalii kana kan dhuftan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. OTS Elsay akka jedhu kun chaanalii kiyyadha. Chaanalii kana subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa yookiin mallattoo beelaa ekenii kan fiillafiitii kanaan yookiin dura kanaan jirtu cuqaasuudhaan Videoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka inni ofii isin qaqqabu godhadhaan isiniin jedha. Ammaan durallee viidiyoo hedduu kan barumsa qaban isiniif gadhiisee waan jiruuf chaanalii koo kana keessa seenuudhaan wanta barumsa irraa argattan waan baay'ee as keessa jira waan ta'eef galaati daawwadhaa irraa baradhaan isiniin jedha. Daawwattoota xiyya asumaan immoo wanti isinitti himuu barbaadu viidiyoo tokko yennaan isiniif hojjedhu liinkii isaa yookiin appilikeeshiniin isiniif barsiise sana linkii isaa kan isiniif kaa'u description jira jechuudha. Description jechuun ishee kana description ishee kana ta'uu ishee beektanii innaa isin al tokkoof ishee kana cuqaastanii azala applicationii kamiin iyyuu argattu. Daawwattoota xiyya wanta linkii isaa isiniif kaa'ee addan jalaa ni argattu. Ishee kana cuqaasuudhaanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Akkasumas illee linkiin telegiraama kiyyaallee iddoo kana ni jirti. Kanaaf iddoo kanarrallee cuqaasuudhaan telegiraama kiyya linkii isaa argachuu ni dandeessu. Dhiifama beeksisan isinitti baay'isee ammaaf gara barumsaa irraatti isin dabarsa. Okay, daawwattoota xiyya appilikeeshinichi kunoo isas agartanii P space jedhama jechuudha. Maqaan appilikeeshinii kana Play Store keessatti hin argattan waan ta'eef linkii isaa telegiraama kiyya irraa isiniif kaa'eetiin jira. Akkasumas illee karaa description boxii waan argattaniif karuma barbaadan galtanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu isiniin jira. Jalqaba irratti appilikeeshinii kana akka daawunloodii gootanii open ni gootu, ergi install gootanii open ni gootu jechuudha. Achi booda bifa kanaatiin isiniif bana. Daawwattoota xiyya ergi inni bifa kanaatiin isiniif badee isinii ni filattu jechuudha. Iddoo kanarratti wantoota afrii olii gosa garaagaraa of keessaa qaba waan ta'eef application lookii ni qaba, viidiyoo haayidarii ni qaba, akkasumas illee footoo keessanis dhokfachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa wanta barbaadanii isintu filata jechuudha daawwattoota xiyya. Fakkeenyaaf footoo irraan isinii jalqaba suuraa keessan dhokfachuudhaaf jechuudha. Wanti isin gochuu qabdanii bifa kanaatiin ergi isiniif fide mallattoo pilaasii kan jettu gubbaa kanarra ni jirti. Achii booda iddoo kanarratti albamii maqaa keessan barreeffachuu ni dandeessu. Wanta barbaadan gootanii dhoksuu ni dandeessu. Achiin booda wanti isin gootanii ergi kanatti create gootanii booda jechaadha. Suuraa barbaadanii ni dhokfattu iddoo kanarratti jechuudha. Gaalarii keessan keessa suuraa qabdanii iddoo kanarratti ergi isiniif fide booda wanti inni isiniif fidu akka isin suuraa keessan filattanii fi iddoo kanarratti isin gaafata jechuudha. Achii booda suuraa dhokfachuu akka namni biroon isin jalaa argu hin barbaanne achi ni cuqaastu jechuudha. Ergi cuqaastanii bifa kanaatiin mallattoo raayitii tikii itti taatee booda goda kanarraa aayid ka jettu ishee kana cuqaastu jechuudha daawwattoota xiyya. Achii booda ishee kana innaa isin cuqaastanii maal jechaa jira iddoo kanarratti you need to see passport first jechaa jira gahiitee fi iddoo kanarratti paaspoortii dursiitii galchadhu yoo barbaadde waan jedhee fi paaspoortii barbaadanii ni galchitu isin jechuudha. An fakkeenyumaaf waan ta'eef paaspoortii kana calluma jedhee nan galcha. Fakkeenyaaf waan ta'eef jechuudha. 632 jedheetiin jira. Achii booda okay ni jettu jechuudha. Ammas irra deebitanii ni galchitu. Ammas ni galchitu. Achii booda okay ni jettu jechuudha. Saniin booda create isiniif ta'a jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii isiniif cufamee yookiin qollofamee waan jiruufi paaspoortii isin gaafataa jira. Ammas paaspoorticha irra deebitanii ni galchitu. Amma suuraa keessa yookiin footoo keessanii isiniif dhoksuu eegaleetii jira jechuudha daawwattoota xiyya. Appilikeeshiniin kun bifa kanaatiin suuraa keessanii dhokfachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota xiyya. Amma akkuma agartanii maqaan isaa albamii ittiin kireetii godheeni iddoo kanarratti jechuudha naaf kaa'eetii jira jechuudha. Achii booda suuraa keessan bifa kanaatiin ni dhokfattu. Amma immoo viidiyoon isinitti agarsiisa. Viidiyoo keessan dhokfachuudhaaf mallattoo viidiyoo kan jedhu kanarratti al tokkoof ni cuqaastu. Achiin booda innaa isin kana cuqaastanii iddoo kanarratti viidiyoo bilbila keessan irraa qabdanii isin filachiisa waan ta'eef viidiyoo hunda isaallee wal faana dhoksuu ni dandeessu. Ishee kana cuqaastanii jechuudha. Ishee kanarraa mallattoo ishee kana cuqaastanii dhoksuu ni dandeessu. Gubbaa kanarraa al tokkoof innaa isin cuqaastanii viidiyoo hunda isaatti raayitii isiniif godha jechuudha. Amma fakkeenyumaaf waan ta'eef viidiyoo tokko dhoksee isinitti agarsiisa.
fakkeenyaaf viidiyoo kana dhoksuu yoo barbaade ishee kanarraa al tokkoof na cuqaasa. Achii booda ergiin kana cuqaasee goda kanarraa ID ka jettuu ishee kanatu jira jechuudha. ID kana innaas hin cuqaastanii bifa kanaatiin isiniif dhokseetii jira jechuudha. Bifa kanaatiin isiniif dhoksaa. Achiin booda viidiyoo keessanii yeroo hundaa'e isa dhokate ilaaluudhaaf jechuudha. Viidiyoo kan jedhu kanatti cuqaastu achiin booda viidiyoo isa dhokate bifa kanaatiin isiniif fide jechuudha. Viidiyoo kan biraa itti dabaltanii dhoksuudhaaf yookiin suuraalee akkasuma dhoksuudhaaf itti dabaltanii yoo barbaadanii mallattoo pilaasii yookiin mallattoo eda'uu kan fakkaattu ishee kanarraa al tokkoof hin cuqaastu. Ishee kana innaas hin cuqaastanii gara viidiyootti isin ergaa ammas akkuma ammas itti agarsiisetti ID gootanii dhoksuu ni dandeessu. Amma immoo gara boodaa deebi'ee meeseejii keessan illee bifa kanaatiin dhokfattu jechuudha. Meeseejii keessan illee bifa kanaatiin dhokfattu. Meeseejii bil yookiin wantoota ergaa gabaabaa namoota kan biroo wajjin haasoftanii bifuma ammas itti agarsiiseetiin gadi dhokfachuu ni dandeessu. Appilikeeshinii illee akkasumatti dhokfattu jechuudha daawwattoota biyya. Appilikeeshinii illee iddoo kanarra innaas hin cuqaastanii aappii kanatti innaas hin cuqaastanii appilikeeshinii iddoo kanarratti isiniif fida. Achii booda appilikeeshinii barbaadan filattanii itti cuqaasuu qofaadha jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kana yennaan dhoksuu barbaadu bifa kanaatiin lookii naaf gochaa deema jechaadha iddoo kanarratti. Innaas hin addanaatti cuqaasaa deemtanii inni immoo iddoo kanarratti ol isiniif dabarsaa deema. Bifa kanaatiin appilikeeshinii keessanii lookii godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota biyya. Amma appilikeeshinii kana uninstaal gochuu yoo barbaaddan jechuudha. Iddoo kanarra cuqaastanii illee akka inni install hin taane illee gochuu ni dandeessu. Akkasumas illee paaspoortii keessan gedderuudhaaf jechuudha. Ishee kanarraa change passport kan jettu ishee kana cuqaastuudhaani paaspoortii keessan gedderuu ni dandeessu. Paaspoortii isa sila galchitan jalqaba ni galchitu. Achii booda paaspoortii haaraa galchuu barbaadanii erga deebitanii kan barbaadanitti gedderachuu ni dandeessu jechuudha. Maarreen daawwattoota appilikeeshiniin kun baay'ee salphaadha. Akkasumas illee faayidaan isaa illee baay'ee gaarii tokkodha. Warri bilbila keessan irraa iccitii garaagaraa qabdanii appilikeeshinii kanatti fayyadamtanii dhokfachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Appilikeeshiniin kun baay'ee gaariidha. Aappii kanatti yeroo dheeraaf fayyadameetiin jira. Aappiin kun baay'ee waan natti toleefan isinitti agarsiisa jechuudha. Yaada qabdan koomentii qabdan akkasumas illee viidiyoo kan isiniif hojjedhu barbaadan jechuudha. Yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo laayik sheer otoo hin godhin hin beeyinaan isin jedha. Isinin jaalladha isinin kabajaa. Viidiyoo kana caalaa bareedu kan barumsa guddaa qabuun immoo deebinee gargaarutti nagaan naaf tura.